Humni waraana Iraan dhukaasa ganama kana raawwateen masaraa mootummaa Israa'el caccabsuun dhagahame. Namoonni miidhamanis jiru. Netinaa'onni du'e moo hin jira? Yaaddoon jettus uumamteera. Oduu teenya biraatiin gatiin boba'aa ol ka'uun addunyaa yaaddoo keessa galtee. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya kun oduu teenya jalqabaati. Bal'ina oduu nu wajjin dhageessu hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana turuudhaan YouTube channel keenya Jibroo Media subscribe, like, share gochuun nu jajjabeessaa isiniin jennaan. Humni waraana Iraan ganama kana haleellaa raawwateen masaraa mootummaa Israa'el caccabsuudhaan lubbuu namoota 2 galaafate jedhameera. Itti aansuudhaan akkuma oduun miidiyaalee gurguddaa addunyaa irraa ba'ee fi CNN gabaasetti mootummaan Israa'el hin duune lubbuun ni jira jedhaniiru. Garuu haa ta'u malee Netinaa'u Benjaamin hanga ammatti wanni mul'ate hin jiru jedhan. Garuu kanaaf wal qabatee Netinaa'uun wooqicha keessaa ol ba'ee ani hin jira jechuudhaan yaaddoo addunyaa cufeera. Yaaddoon addunyaa kana keessatti Iraan baay'ee aartee akkuma aarteen dhukaasa lammataa si'abataa lubbuun kan keetis ni du'a malee hin jiraatu jettee. Netinaa'u Benjaamin akkana jechuudhaan deebisee naafi saahibni kiyya Doonaald Tiraamp nageenya addunyaa kanaadhaaf baay'ee barbaachisaa. Barbaachisuu qofaa miti ni bilisoomsina jedheen. Gatiin boba'aa ol ka'uun addunyaa yaaddoo keessa galtee. Humni galaana Iraan karra Hormuz jedhamtu cufuu erga beeksiseen booda addunyaa yaaddoo addaa keessa jirti. Waldhabdeen ba'aa jidduu galeessaa keessatti uumamte gatii boba'aa parsantaa 15 ol kaasa jedhame. Hormuz jedhamuudhaan kan beekamu karri Strait kun ba'aa jidduu galeessaa keessatti parsantaa 20 ol daldala kan beeksisu yoo ta'u guutummaa guutuutti humna galaana Iraan cufamee jira. Akka dhaabbanni addunyaa boba'aa irratti ibsa baaseen gaazii fi baasii anniisaa keessatti bal'aa ta'ullee dhaabbanni waaraa qabaachuu fi baasii hir'isuu irratti yaaddoo jira jedhan. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa. YouTube channel keenya subscribe godhaa isiniin jennaan.